Daawwattootaa fi hordoftoota Arootiyuub nageenyiif jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif baay'atu akkam jirtu akkam yoo nageessan ani nagaa kudha galata Waaqayyoo nagaa akka taatanis abdii guddaa ta'an qaba. Egaan guyyaa irraa viidiyoo kana qabadheetan dhufeetii jira. Viidiyoo kana hundumti keessan laayik godhaa akkasumas sheerii gochuudhaan namoota hundumaa bukkee naaf ga'an isiniin jechuun barbaada. Arootiiv namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa. Hordofaa jaaladhaa isiniin jechuun barbaada. Egaan guyyaa irraa viidiyoo takkaan qabadhee dhufee jira. Viidiyoon qabadhee dhufee viidiyoo barumsaa irraa argattanii fi viidiyoo barumsaa irraa fudhattaniin qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaan guyyaa irraa viidiyoo kanan qabadhee dhufe viidiyoo baay'ee kan nama gaddisiisu, viidiyoo baay'ee keessa namaa laphee namaa tuquudha. Baay'een keessan kan argitanii fi kan ilaaltanii jirtanidha jechuudha. Ani immoo xiqqoo ishee kanan irratti dubbachuu barbaadeetu ni jiraata jechuudha. Amma xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaan isiniin jechuun barbaada. Egaan viidiyoo guyyaan irraa qabadhee dhufe ijoollee biyya ormaa keessa hojjetanii fi ijoollee mana ormaa keessa jiraataniidhaafan viidiyoo kana qabadheetan dhufee jira jechuudha. Egaan viidiyoon kun mee hordofneetii walitti deebinaati isa boodaa irratti haasofna. Mee hundumti keessan amma xumura sagantaa kootti na hordofaa eessayyuu hin deemina barumsa irraa argattu jedheetan abdii guddaa qaba. Mee viidiyoo kana hordofnee walitti deebinaati hordofaa viidiyoo kana. ሰላም የኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም አመሻችሁ። እና እባካችሁ የመዳም ቅመሞች እባካችሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔ አትወስኑ። ቢያንስ ቤተሰብ የሚባል ነገር አለ። የሚያልፍ ቀን ነው፣ የማያልፍ ቀን የለም። እግዚአብሔር ቸርነቱ ሁሉ ነገር ያሳልፋል። እንደዚህ አይነት ውሳኔ አትወስኑ። እህታችን እንዋት ለሚያልፍ ቀን ወደማያልፍ ነገር ሄዳለች። እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። Tolee, daawwattootaa fi hordoftoota Arootiyuub walitti deebineeti jirra. Sagantaa kiyya akka hordofaa jirtan abdii guddaa ta'an qaba. Egaan guyyaa irraa viidiyoo kana baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee laphee namaa kan tuquudha jechuudha. Guyyaan irraa viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een gaddeen akka kiyyatti baay'een gaddee adaraa keessan ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan hundumti keessan obsaan caqasaa jechuun barbaada. Maaliif biyya ormaa keessatti yommuu jiraattanii rakkoon gurguddaa kan dhiphina namatti ta'u isin mudachuu danda'a jechuudha. Wanti isin dhiphisu dhugaadha isin mudachuu danda'a, isin mudatas immoo beekamaadha waan namni hundumtu beekudha wanta ta'eedhaaf jechuudha. Garuu biyya ormaa keessatti waan nan beeka jettee baateenaan beekta wanta ta'eedhaafi qorumsa akka qabu, dhiphina akka qabu, gidiraa akka qabu beekta wanta ta'eedhaafi obsuu si barbaachisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan viidiyoo kana gaafan ilaalu baay'ee keessa kootu gaddi. Baay'ee kanan isinitti mucaalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Obboleettiin kun waan ishee dhiphisu, waan ishee rakkisu jiraachuu danda'a. Keessa ishee kan dhiphisu jechuudha. Baay'ee kan itti dhiphattu jiraachuu danda'a. Garuu lubbuu ishee akkasitti dabarsuun irra hin turre. Maaliif beektu? In darba. Yeroodhaaf nama rakkisa. Haati ormaa bakka hojjettuudha ishee rakkisuu dandeessi, ishee dhiphisuu dandeessi, boqonnaa ishee dhawuu dandeessi. Sababa kanaaf kanan gochuu qabu of ajjeesuun qaba. Of ajjeesee tagalaaggalee jiraachuun qaba jettiisuu yaaduu dandeessi. Sammuu ishee keessatti yommuu teessu jechuudha. Garuu of ajjeesuun dursa, lubbuu ofii dabarsuun dursa maatiin koo akkamidha? Yoon du'ee yookaan yoon of ajjeese yoon lubbuu koo balleesse maatiin koo akkam ta'u? Maatii koo maaltu mudataanii? Dhiphina akkamii keessa galu kan jedhu baay'eetti parsantii dhibbaan yaadotu irra jiraatu ture. Dhugaa baay'eetti yaadotu irra jiraatu ture. Beekamaadha biyya ormaa keessatti hojiin biyya ormaadhaa akka inni cimu, hojiin biyya ormaadhaa rakkoo akka inni qabu, hojiin biyya ormaadhaa gidiraa akka inni qabu eenyu jalaayyuu kan dhokote miti. Nama kam jalaayyuu kan dhokote miti jechuudha. Isin jalaas kan dhokote miti. Isinis beektu. Gin lubbuu ofii balleessuun baay'ee hin ulfaatu kan jedhudha. Dhugaa
Annan gadde mucaan kun gaafa isheen lubbuu ishee akkasitti gaafa isheen lubbuu ishee balleessitu baxaam ነው baay'ee dhugaa baay'een gaddee lubbuu ishee bakka qulqullootaa gannata bal'aa keessa nuuf haa boqochiisu dhugaatti ittiin jijjiiramaa ofin jijjiiraa maatii koon jijjiiraa maatii koon jiraachisaa obboloota koo obboleessa koo obboleettii koon jiraachisaa fira koon jiraachisaa ofin jijjiireenan jijjiiramee jiraadha jetteetu biyya ormaa deemtee isa hojjetteen fayyadamne isa hojjette fayyadamuu irra darbeeyyuu lubbuu ishee dhabdee lubbuu isheetii balleessite kunoo akkasitti jirti jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuuf taanaan lubbuun ishee beeraa garatti deebistu hin jiru bakka kana booda garatti deebifattu hin jiru lubbuu ishee. Garuu ijoolleen biyya ormaa keessa jirtanii akka barumsa isiniif ta'udha. An kanan viidiyoo kana isinii hojjedhe barumsa akka isiniif ta'udha. Maaliif biyya ormaa keessatti rakkoon jira isin mudata. Dhugaadha eenyu jalaa yookaan nokkotee miti. Garuu obsa wanta jedhamutu jira mijoo. Obsa wanta jedhamutu jira obsa hin darba. Waan hundumtuu yeroodhaaf fida malee hin darba. Beektu miti wanti hin darbine jira bubbule tokko. Dhugaa wanti hin darbine hin jiru. Biyya lafaa kanarra wanti hin darbine hin jiru. Lafti kun iyyuu akka qodiroodhaa maramtee dabarte jedha wangeelli. Akka qodiroodhaati maramtee si darbite. Biyyi lafaa iyyuu lafti iyyuu hin darbiti jedhama. Waan nu dhiphisu waan nu rakkisu mitiiti. Kanaaf iyyuu wanti nu dhiphisu wanti nu rakkisu iyyuu hin darba. Hundumti isaa hin darba gatiiteedhaaf obsa sin gaafata. Obsuu qabdu. Danda'uu qabdu. Ciniinnattanii bukkee darbuu qabdu waan isin dhiphisu bukkee. Qorumsa isinitti dhufuuf waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoon gaafadha. Waan hundumaa waaqayyoon gaafadhaa isin. Waaqayyoon kadhadhaa. Yoo waaqayyoon kadhattan waaqayyo isiniif dhagaa. Waaqayyoon kan hin dhageenye jira. Waaqni nuuf hin dhaga'u namni jedhu. Waaqa biyya lafaa yoo waaqessi malee waaqni nuun amanannu waaqni nuun amannee jiraannu nuuf dhagaa. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqa amantii jirtu amaniiti kadhadhu. Amantiidhaan kadhadhu. Siif dhagaa wanta ta'edha. Waan si dhiphisu wanta dhiphina sitti ta'u hundumaa jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan obboloonni biyya ormaa jirtan dhugaadha keessa namaa tuqaa. Gaafa akkasitti lubbuu badu jechuudha. An keessa koo baay'een gadde dhugaan isinitti muuf taanaan jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan lubbuu keessan hin balleessinaa lubbuu keessan dabarsitanii seexanaaf hin kenninaa. Daabiloosiif hin kenninaa. Of eegaa. Gaafa hojii hojjettan keessumatti gaafa hojii hojjettanii of eegaa of tiksaa. Dhugaan isinitti waaqayyoon eegettanii ofii keessanii of eegdaniitu waaqayyoon eegee jettu. Kanaaf of eeguun isinirra jiraata. Yoo isin of eegdan waaqayyo isin eega. Yoo isin waaqayyoon kadhattan waaqayyo kadhannaa keessan isiniif dhagaa. Kadhannaa keessaniif isiniif dhagee furmaata barbaaddanii dhiphina keessanitti furmaata isiniif laata. Eenyu waaqayyo. Kanaaf iyyuu waaqayyoon obsaan eeggachuun dirqamadha jechuudha. Waaqayyo obsaan eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Obsa Iyyoobiif laatte naaf laadhu. Obsa Iyyoobiif kennite naaf kenni. Jennee kadhachuun irra jiraata. Iyyoob ikkoo jireenya isaa keessatti waan baay'ee qoramaa ture. Seenaa Iyyoobiin boqonnaa tokko kaasanii yoo dubbistanii Iyyoob qabeenyaa isaa dhabee, ijoollee isaa dhabee, fira isaa dhabee, haadha warraa isaallee dhabee. Waaqayyoon guyyaa tokko hin arrabsine. Waaqayyoon guyyaa tokko hin gaddisiisne jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa waaqayyoo akkuma Iyyoob obsi sanatti obsinee waaqayyoon gaafachuun irra jiraata. Waaqayyo obseetu Iyyoob obseetu waaqayyoon abdiidhaan eeggate waaqayyoos obsa isaa ilaaleetu isaaf kenne jechuudha. Anaaf isiniinis obsa keenya ilaala. Eenyu waaqayyo obsa keenya ilaala. Kanaaf iyyuu maal ta'u nurra jiraata obboloota obsuutu nurra jiraata. Obboloonni biyya ormaa keessa jirtan obsa hin darba. Wanta ati yaadde bakka ati ga'uu barbaaddu hin geessa. Obsi lubbuu kee irratti murtoon fudhatiin. Maatii keedhaaf yaadi. Obboloota keedhaaf yaadi. Adaraa keessan waan baataniif karoora baataniif kaayyoo baataniif galma gaachuudha malee lubbuu ofii balleessuuf miti kan isin baatan gatii ta'eedhaaf jechuudha.
Kanaafiyyuu adaraa keessan of eegaa isiniin jechuun barbaada. Qophii sagantaa Aroo TV kanaan kanan isiniif qopheessi jechuudha. Akkasiin of eegdaniidhaa fi yommuu hojii hojjettan keessumatti gaafa hojiiwwan garaagaraa uffata miiccuu ta'u, qodaa garaagaraa hojjechuu miiccuu ta'u, wantootuma hojii irratti xiyyeeffattanii hojjechaa jirtan sana irratti adaraa keessan of eeggannoodhaan hojjedhaa asirrattis. Of eeggannoo taasisaatii utuu wanta tokko yaadni keessan utuu gara biraatti hin darbiin of eeggannoodhaan hojjedhaa. Yaada keessan gara biraa yommuu hojjettanii yaadni keessan cinqatii, dhiphina sammuu keessan keessaa balleessaatii hojii keessan hojjedhaa. Hojii keessan duwwaa irratti tuqratii godhaa. Isa kaaniin dhiisaa jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jechuun barbaada akkasuma of eegdanidha. Dhugaa lubbuu obboleettii keenyaa immoo bakka qulqullootaa gannata bal'aa keessa iddoo Abrahaam Yisihaaq Yaaqoob jiran nuuf boqochiisu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Baay'ee kan namatti dhaga'amudha. Gaafa akkasitti ilaallu, gaafa akkasitti teenye ilaallu qoosaa nutti fakkaachuu danda'a. Namootni baay'ee gaafa obboloonni biyya ormaa keessaa hojii hojjetanii akkasidha waan qoosaatti hojjetanii galan itti fakkaata namoota tokko tokkotti. Qoosaatti wanti namni hojjetee dhufu hin jiru. Hundi keenya beekna hojii biyya ormaa dhugaan isinitti himu yoo hin argine ta'e hundumti keenya beekna akkaataa isaan itti hojjetan. Daqiiqaa tokkoof obsan kennaniifi dhugaan isinitti hima jechuudha. Daqiiqaa tokkoof obsa beektumni amma yoo dhufanii mee ilaala miidiyaalee garaagaraa irratti tajaajila gaafa gaggeessan gaafa tiiktookii isa ta'u karaa waldaalee garaagaraas ta'u yommuu isaan faaruu faarfatanii faaruu tokko faarfachuudhaa fi faaruu tokko gidduutti 15 waamuun dhugaan isinitti hima 15 waamuun bakka utuu faaruu faarfattuu dhiistee deemti. Tufaaruu amma asmaajii tokko faarfattee ammas hin waamu dhiistee deemti. Kanaafiyyuu amma kana dhala amma kanattidha dhiphinni isaanii. Garuu immoo obsa Waaqayyoon gaafachuun dirqamadha jechuudha. Obboloo tokko rakkina isin keessa jirtan beekamaadha. Garuu Waaqayyoon kadhachuudha. Amma danda'ametti Waaqayyoon gaafachuudha. Iyyama Waaqayyoo gaafachuudha jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Qophii Aroo TV koo dhaamsa kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa biraan walitti deebinaa waliin baranna. Waaqayyoo nama guyyaa biraan nu haa taasisu. Aroo TV namoonni subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana immoo like godhaa akkasumas share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa.